guyyaa kan waan asin jirre dhufanii na bira furanii har'as waan ati jirtuuf jarri barbaachisa. Ijoollee fidii kottu ani nyaata waan nama hedduu goon qopheesse jechuun waan ijoollee hedduu goosaniif ijoollee fidii kottu ijoolleen irraan tana asii furu qabdi soomanii nama fursiisuun ajirii guddaadha qabdi ni beektaa meetu. Sooma ta'uu beeki. Bara osoo na fuutanis waa muddii gatiin hin barbaadu. Eisa jira Saida. Eisa jira Saida matas. Hai. Narratti cufee dhiiroo. Ahaa akkana kaleessa jaartiin dhuftee fi har'a telefoonaan irra cufa ajaa'iba akka doolaara 200 ta'e nurraa fuudhee raashina ji'a guutuu isiniif ta'ee torbee nu nyaachiseeti amma telefoonaan irratti cufa wayitaati onni akkana obsittan bilbila ammas ne Bunaya. Abo Saido, eisa jirta? Reefu mantana bechi seera futtiin jira kaa'u. Tolega akkuma aadaa kennaa manatti si dhufna moo? Maayida sinimni yaa'u har'a jaartii jiraati kalaas alma furaa kaamaan dhootare. Jaartii dalaga irraa galtee sitti eebiti maa? Aboo haga jaartiin as jirtu kan of dabbaraa kaa'u. Ahaa duruu naa galte ana ji'a guutuu jedheeti gaa torbetti telefoona nurratti cufate doolaara 200 teenya san funyaan urreeti irraa fuuna wanni akkasiin jiru.
Maleen oomee duba nyaata waan ijoollee hunda ga'uun qopheessa. Ijoollee waan na gaafata har'asitu jira. Ijoollee maal asii godhe? Yoo hin anjilaadde ijoolleen dhufteen furtuu jechuudha. Na dhageessaa har'asitu jira. Ijoollee dhufuun qabdu. Guyyaa kaan waan asin jirre dhufanii na bira furanii. Har'as waan ati jirtuuf jarri hin barbaachisu. Gabbeeyti ijoollee fidi kottu ani nyaata waan nama hedduu ga'uun qopheesse jechuudha waan ijoollee hedduu ga'usaniifuu ijoollee fidi kottu ijoolleen irraan tana asii furu qabdi soomanii nama fursiisuun ajirii guddaadha qabdi ni beektaa meetu. Maali godha silaabu eegi jette bilbileetu mana waamu eegi ijoollee fideetti silaabu. Hello Abdikarim, assalamu alaikum. Nagayame? Nagayetta? Har'a jaartiin dalaga irraa galtee mana jirti. Walumaan furaan na biraati koottaa kaa boona jetteellee bilbilee himi. Ramzii tokko immoo ittiin akka jaartiin dalaga irraa galtee mana jirtu amma ittiin himi. Haa dhufuuti nu hunduu yeroo takka nyaata goonee jirra. Amma isaan nyaata godhi jennaan ittiin himina akka isiin jaartiin mana jirtu. Homaa ittiin himina waan inni jedhu laalla. Ani amma manaan jira. Bakka san jirtanii? Hayyee ni dhufaa kalaas dhufeetiin wajjuwaan gallaa wajjuwaan as jecha. Yallaa immoo uffata takka ofirraa jiree kana sama dhufa. Aboo kaniin gibbii tana guutuu keessa isin barbaade isinas jirtanii. Obboleessa isaan dhufti. Barbaade keessan barbakkaan hin dhaqin hin qabu barbaada keessan xiqqishoo fi as keessaa nahatanii naan hin kutin. Aboo homa sooma ta'eef beeloftee nu arguu dadhabde malee nu asuma jirra fagoo namni nu argu maal. Aboo an beela'oyiitu hin qabu saayiboo ijji xiyyaas ni garti ijji xiyyaa halaalaa waa harkaa jirti hoo silaa asittis na gartiimi. Amma silaasin maal godhaa jirtan? Yaa'ooti amma dubbii dhiisiiti dubbii haasoftu adda taraan aftiriteeti gootu jirta moo akkam? Si baana bar. Anaa godha. Dubbeen nu baantadha taraan keeti. Aboo saayiboo maal haasoftasi? Agarraa guutu guyyaa kan hundaan godhaa ture. Kaleessa isa godhe. Dheengadde isa godhe. Har'a immoo taraan ta'e. Haftira jechuudha. Ani bar khayrii dalagannaa hoottu nu bira furii gisee naan jettan barra khayruma dalagattaniif hin dhufee furu jiraati. Wayiin na goosistan see yaa'u. Amma dirqama anaa deemee godha jechuudha. Ana godha etta dubarooyitu as jira mooree. Ayyeega eega jettaniifuu ana akkumaan harkattiin godhee isin eega garuu waa yaadadde ifirraa isin. Maali fi takka ho'i ilaaltanii nan fuusifne. Maal si fuusifne? Aboo sooma qabnaan hun kolchisini. Aboo yeroo ramadaanaa maal fuudhu yaadda? Sa'aatii kana fuudha kan duraan fuudhu amma ramadaana kana maal yaadda? Awoo isin maal na kofaltanii miti annarraa dhugaadhaati. Dullattu mooyitillee taatu maalii fi tafurmaata nuuf iddoo takka ana fuudha yaa'u isin soomana ramadaana maarreettaniiti. Tanuma nyaata sanarraa gartee oolchitu takka uuma kana godhuudhaan oolchitu takka maaliif natti hin fuune? Awoo na fuudha anuuf qabee misini. Maaliif diriiramtani? Na fuudhaa dullattii wayitillee haa taatu isin maali? Anaami hafilata. Saayibii amma yeroon dabarte deemi nyaata. Amma gara aftiraa taasifna. Booda haasofna akkasanii. Yeroon sooma nu fuudhaan kan nurraa dhaabeemu. Sooma na qabu. Amma dirqaman ni godha jechuudhaami? Amma taarikaanu qabdu ta'uu nuti deemi. Sooma ta'uu beeki. Bara osoo na fuutanis waa mudhii gatiin hin barbaadu. Mudhii gadi hin barbaanne maaliif fuuta duuba? نرفع الرايات سوف يعلمون. Audio Jungle.